ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعوتك إني كبجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى درين حاسوين أمان تنسني قبلني دهاني زكاة عروض التجارة، زكاة ميشالي دلدلا وانجولال. أكما همامي دبرت زكاة واحد درا برباچي سيد چالالي جرا. زكاة waan irraa barbaachisu keessa oomisha qonnaa waan lafaa namni hojjetee dachii rabbii tana qotee qonnarraa oomishatu midhaan zakaan akka irraa barbaachisu dubbannee jirra. beeyladootarraa gaala, re'ee, horii, re'ee hoolaa kanarraa zakaan akka barbaachisu laallee jirra. sadaffaan maallaqa dahabaa fi fidda maallaqoota adda addaa qabeenya kanarraa akka barbaachisu laallee jirra. sadarkaa afreessaa yoo kadhumaa waan zakaan irraa barbaachisu keessa zakaatu curuudi tijaara, meeshaalee daldalaatti afran kana jechuudha. kun afreessaatti kuni zakaan irraa barbaadamu. meeshaan daldalaa hundi zakaa qabdi. zakaa irraa baasuun barbaachisaadha. asitti daliilli himamu daliiluma bakka birootti himamaa ture jechuudha. qabeenya keessan irraa zakaa baasaa kan jiru, namni zakaan baasin adaba akkana qaba kan jiru hundi bakka tanaaf ragaa nuu ta'a jechuudha. meeshaan daldalaa zakaa ni qabdi, deebisaan ni qabdi. meeshaa daldalaa hogguu jennu ta'a akkamii jennee ilaaluu dandeenya. meeshaan daldalaa kullu maa ucidda littijaara min caqaarin wa sayyaaraatin wa mawaashin wa aqmisha wa gayrihaa من أصناف المال هندوان غرغراف قبائي منين أدى خجارني قبيسن تو ورا دچي منات غرغرو تو ورا كونكولاتا ماكينة غرغرو تو ورا هوري بيلدا غرغرو تو كمان دوا قبو تو كمان شقطا قبو تو ميشوما غرغراف قبويته هندي سيدا من أصناف المال قصد الدنيا قبينيرا. والواجب فيها ربع العشر إسينس حركة أفور الرا دي فما وجه حركة أفور تمر حركة تك بكا أفور كينيا ديبني بكا قراني كينيا حركة تك ديبني سنرا أفور تمر تك لما تقاشن دبنتا كنبا فما ميشا دلدل الرئيس فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشرها سواء كان أقل مما اشتراها به أو أكثر أو مساويا. هو أمن نجى شكتك ميشا غرغرة فوق بيستته غصون فيته آتات هراشي تهو بربرة تهو ميشا أدد من مكينة من أفتا من دوا ميشا دلدلا جرتوسن نشليت ما هو أمن نجوتمه فكينيا سومنا كيسا جن سومنا كيسا نشليت guyyaa beekamaa teessee meeshaa hanganan qabaa malleen isitti gurgure hangana jira waan qabdu hunda walirra deebista waan isin ittiin gurguramtu laalta waan isin gatii isin guyyaa kan irra jirtu saniin dhibbarraa 2.5 baaste jechuudha. feetu gatiin isin guyyaa san itti jirtu تبيت تاتوس سنيول تاتوس سنيول كتا تاتوس وما ركون قب. فأما ما عده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحو ذلك فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. واني وفي تفيدموف سيارة متاكيتي أتو waan adda addaa itti fayyadamuudhaaf takkaa'uu kireessuudhaaf
qopheessitee lafaa qabdu meeshaa daldalaan jedhamtu suni gama kanan zakaan irraan barbaachisu laakiin samana isiirra maallaqa isiirra waan kireessitu san maallaqa isii walitti qabdee maashina adda addaa akka kireeffamu yoo qabaatte konkolaataa adda addaa akka kireeffamu yoo qabaatte mataa meeshaa sanirraa maashina sanirraa konkolaataa sanirraa hin kafaltu maallaqa isiin galchitu san walitti qabdee akkuma zakaa maallaqaatti irraa baaftaa jechuudha. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.